Salaamu alaikum warahmatullah. Dhimma obboleessa keenya Khadiir Martuu irratti dogoggora takka ka uumamee fi uumamuu deemu takkaan isin hima. Khadiir eeva gabbee viidiyoo waraabee yaadataan waan hunda si biran jira si cinaan jira sirraa hin cufanaan jee boodarra goofandimiin banamuu deema jalqabumaa guyyaa lamaan kana haasa'uu turre akkaataa nama amanamaan itti banamuu fi akkaawuntiin biyyattillee akkaataa itti banamu kana hunda dubbachuudha turre. Eeva banamee boodarra eeva yaadataan akkana jee Khadiir viidiyoo kana waraabee namoonni gari akka waan gargaarsi Khadiir hin barbaachifne harka of duba deeffattan waan takka sakandii 20 waajoo barbaada. Khadiir gargaarsi kun waanuma akkanatti hospitaaluma seenee itti gabboof miti wanni hunguuramuu fi deemu akka Khadiir akka waliigalatti Khadiir biyyattis nu deebi'ee jireenya bareedaa mana bareedaa makiinaa bareedduu qabatee ilmaan isaa ka biyya adda adda faca'ee abbaan isaa biyya biraa fi haala inni keessa jiru ni beektan. Khadiir namoota faamilii isaa tanas akka walitti qabatee manaa fi makiinaa jireenya bareedaa jiraatu anaa fi ilmaan Oromoo guutuun ni barbaada. Wallaahi namni Khadiir hin jaalanne ni jira jee yaadu Oromoo keessa. Akkasuma Khadiiris ilmaan Oromoo ija takkaan laala hunda isaanii. Akka inni hagam akka inni nu jaalatu jaalala inni nu qabu isin hundi ni beektan ilmaan Oromootiif. Saniifuu namni takka if duba irraan deebiina. Goofandimiin karaa obboleessa keenya Diimaa Labuufaatiin banamee jira. Goofandimiin orjinaalli sanii kasaniin alaa gargaarsi kamiyyuu ta'e fudhatama hin qabu. Wanni isin dhaamu tiiktookis gastii bananii waan adda adda irratti gargaarsi ni guuramoo isin hin jaan hin laalina bira kutaa gargaarsi Khadiirsanii miti. Goofandimiin orjinaalli banamee Diimaa Labuufaadhaan kireet ta'ee jira. Sanirratti goofandimii warri Awurooppaa, Ameerikaa bikka hunda warri kan nu barbaadan saniini even akkaawuntii warra biyyaatiin obbo Ustaaz Jamaal Aliyyi faadhaan ni banama. I think banamee jiran saa akkaawuntii san ni maxxanfama sanirratti akkaawuntiin karaa lamaanii fi kanaan maxxanfama sun isiniif poostaa goofandimiin already post ta'ee jira karaa saniin harka if duban deebisinaa yaadataa qofarratti dhiisuu miti obboleessi keenya yaadataan asumaanuu galatoonfachuun barbaada hedduu haa galatoomu wallaahi. Gartee nama akkanaa kana Oromoo keessan waa heddummaatu abbootiin qabeenyaa akkanaa dhokattanii jirtan asbaa yeroo akkanaa ni jirra jaati nama keessan akkanaa bira dhaabbaddaa qabeenya irraan rabbi obboleessa keenyaaf haa ta'u isin hunda keessaniif warra shilingii takka Khadiir bira dhaabbattan qabeenya akka yaadataa san isin hundaa kannee yaadataa kuma Oromoo keessaan nuuf baasu kana waliif dabarsaadhaa dhaamsa kana dhaabbatu hin qabu gargaarsi Khadiiri itti fufuu qaba nuti Khadiir akka biyyattis nu galu barbaannaa asumaanuu biyya nu galee ilmaanii fi abbaa isaa faamilii isaa walitti qabatee jireenya akka haarootti akka inni eegalu barbaannaa ni gaa amata dila kana nuuf qabsaa'ee nu maraatee nu dhukkubsatee hospitaala nu galee tana booda jireenya bareedaa akka nu jiraatu barbaanna Khadiiri kanumaa assalaamu alaikum warahmatullah nagayaan turaa ulfaadhaa.